seenaa keessatti dubartii saabiyaatiin tokko gaggabduutti dhufa. Gaggabduutti dhufaatee nabii bira dhattee sallallahu alaihi wasallam yaa nabii Allah du'aayinaa kadhaa akka rabbiirraa namaaru dhukkuba kanarraa jetteennaan yoo barbaadde siin kadhaa yookaan immoo obsitee jettee ajiriitti argattaa gaanii gaa yaa nabii Allah. Ofii kafaranii fincilanii daangaa rabbii cabsan ofiis akkati cabsitu barbaadu jedha rabbi mistara isaanii kanaan dura dubbatee waan jiru. Walumaa gala dubartiin naamusa ishee eeggattee heera uumamaa ishee heera amantaa ishee eeggattee deemtu addunyaa kanaaf bu'aadha. Maturree nuti hararratti mari'achuuf walitti qabamnee jiru maturree sadiidha. Maturree sadan keessaatii kan jalqabaa uffata islaamummaa fi islaamummaan gaheen isaan waliin qaban maalidha kan jedhu haaliman keenya irraatii kan dhageenyu ta'a jechuudha. Qophiin keenya kan inni eegalu keessummoonni keenya maqaa isaanii himuudhaan nu eegalu jechuudha. Amma hundi isaaniiyyuu maqaa isaanii kan nuuf himan ta'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك آدم إيريسا مقالنا كم تيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني محمد ناصر أبشروا عليين جلما إمام مسجد أنصارا مقالنا كم تيكيست أكا مجلس مقالات مو درتاء إما دعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانكو طيب سيد جلما مؤذن مسجد أنصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مكانكو فارس أحمد دين موسى نجلو غاينو جيكوتي قادي من مرتي شريعة أنا قوتو جداتي كما كان بكابو إنسان كما قالاسينو الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مكانكو طه آدم ملتا اتقافة ما إما إسلام ما مقالنا كمتيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسيسا كمال محمد نانجلاني برسيسا ولقا يونيفرسيتي أكسم اسمه تي أنا والاتكابا مجلس قرينا ولقا بهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانكي يا عجائب نور الله نجرما غاينكي يمنا مريد موت السلام ما قدنا ولقا بها كيست والاتكابا درققو من مريد شارع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني كينيا كرا ميديا هداتين يوتيوب استئي كرا فيسبوك أن أجفتن هندي كيسانو بكجرتنيتي نجيني الله هاي سن الرهاجرات جتا حرا سجنتان نتي ولتك أبمني في جرو سجنتا إما أفنى دبرتوتا إسلاما في إسلام ما كيستمو أقسم أفنى دبرتوتا مال فكاتا كنجدو جباب سنة حيوتا كينيا وجينك وجيني إلى اللتاء أفنى دبرتي إسلام ما كيستي إنيوما إشيتي namni tokko eenyummaa isaa malee jiraachuu danda'u identity isaati yoomiyyuu irraa mulqamuu wanta hin qabne rabbiin ilma namaa jalqabumaa hayawaanarraa beelada addaarraa uumama biraarraa wanti inni ittiin adda godhu uffannaadhaani. Uffannaa namni uffatu beeladarraa haddada. Dabalataan rabbiin mallattoo ilma namaa godheeti uffannaa kana. Hayawaana gara biraa rifeensa irratti biqilchee akka isaan qaama isaanii sattaratan godha. Ilma namaa kana immoo akka inni uffata uffatee deemu gaafuma jalqaba isaan uumu wajjin wannoo godhe. Cubbuudhaan fakkeenyaaf seenaa abbaa keenyaa fi haadha keenyaa Aadamitti yoo deebinee ka ilaallu ta'e gaafa isaan cubbuu irraa dhorkaman sana shayxaanni isaan wasawwasee jannata keessatti raawwatan sana rabbiin adabbii inni jalqaba isaan adabee uffata sana irraa baasuudha. Uffata sana gaafa irraa baasee jedhu ilmi Aadam eenyummaan isaa uffannaadhaan waan ta'eef فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. إذا أدبي داف أفني الربافة من اللي بالا أفتك أبو جلق بن هوا في آدم جنة كيستي أفسطروا أفجيشا يجون كناف إسلام ما كيستي نمني إسلامات وكل إيرست دبرتين أفنا قوتو أمبيكا مدانغان أفنا كان إيرافي كان دبرتوتا أدهاتا ويمالي إيرست دبرتين إسلاما
uffannaa shari'aan yookaan heerri islaamaa eeyyamee fi alatti uffattee deemuun dhorkaadha. Adabbis qabaa. Mallattoo eenyummaa namummaati. Islaamummaa qofaa osoo hin taane eenyummaan namummaa kan inni ittiin mirkanaa'u uffannaadhaan. Hayawaana kaanirraa kan inni adda ta'u. Kanaaf namni tokko islaamummaa keessatti uffata islaamaa heera isaa guutee uffatee deemuun akka filannootti osoo hin taane dirqama rabbiin irra kaa'edha. Fakkeenyaaf kan dhiiraa daangaa qaba. Daangaa sana yoo qaxxaamuree adabbii adda addaa rabbi qopheesseeftu jira dhiiraaf. Dubartootas akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf uffannaan islaamummaa keessatti kan dubartootaa dirqama, kan dhiiraas ta'ee kan dubartootaa dirqama shari'aan yookaan heerri rabbii tumee lafa kaa'edha. Uumamaa wajjinis waan wal qabatudha. Seera namtolchee wayii miti. Gaafuma rabbiin ilma namaa uumu uffatallee akkasumattiin uumee fi akka inni ittiin uffataan hayawaanarraa yookaan uumama biraarraa adda ta'u isa taasise. Bismillahirrahmanirrahiim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن شاء الله ما تدرين كينيا هردفتوتا كينيا كرا نور الهدى كرا هدى ميديات يوكان hudaadhaan kara hudaan nu hordoftan kara feesbuukaanis ta'e kara yuutiyuubiidhaan nu hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Isiniin jechaa akkuma beekamu gaa mata dureen nuu kenname yookaan gaaffiin irraa nuu dhiyaate hijaabni dubartii muslimaaf maal fakkaataa fi akkasuma islaamummaa fi hijaabni maali waliif jechuurraadha. Kuma amma buleessi keenya waa hedduu nuu kaasee jiru. Tokkoffaa uffata jechuun ni'maa rabbiin irratti nutti lakkaahee tola koo ani isinitti ooleen uffata isiniif uume jedhee rabbiin nu dubbateet wantoota uffata isin ooyisus ta'e uffata qorra jalaa isin baasu aduu jalaa isin baasu anatu isinii uume jedhee gadi siqee walii baasu taqwa dhaalika khayrun jedha. Uffanni kuni uffata qaama uffisuu fi uffata keessoo jedhee rabbiin keenya dubbate. Uffanni keessoo jechuun taqwa rabbiin sodaachuudha. Uffanni qaamni kun uffachuun keessi toluurraadha kan jedhuuf kana kaa'e. Kanaaf uffanni islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dhiiraafis iddoo guddaa qaba, dubartiifis iddoo guddaa qaba. Haalli uffatichaa wal haa dhabuuyyuu malee. Kanaafidha rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rasulatti dhufee yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alayka albarru walfaajiru namni qajeelaan jallataanis waa hedduu sitti dhufaatii dubartoota keessan ajajaame dubartoonni keessan haa hijaabaa haa uffattu ajajaa jennaan lakki ajajni rabbii yoo dhufe malee ani hin ajaju jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Achi rabbii quraana suura ahzaab buuseeti yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna jedhe rabbiin quraana kana buuse jechuudha. Yaa nabiyyi koo kabajamaa jedhee nabiyyi isaa waameet yaa nabiyyi koo kabajamaa qul li azwaajika dubartoota keedhaan jedhiin jedheen wa banaatika ijoollee kee dubaraadhaanis jedhii wa nisaa'il mu'miniina dubartoota mu'mintootaadhaanis jedhi jedheen. Maal jedhiin jedheen yudnii ay udnuuna alaykunna min jalaabiibikun jalbaaba ofirratti gad uffisa uffata qaama keessan wal gahu uffadhaa jedhi ajaji yudniina alayhinna min jalaabiibihinna. Yoo ajaja kana sirraa dhagahan isaan ajaja kee guutanii uffata isaanii ofirra gadi buusu jedha. Uffanni tokko jalbaaba kan jedhamu yookaan hijaaba kan jedhamu qaama bal'aa tahee qaama hunda wal gahaa ta'uu qaba. Kanaaf uffanni qaama mul'isu aadaadhaanis safuudha akkuma beektamu jechuudha. Aadaa keenyatti dubartiin tokko qaama ofii mul'ifattee deemuun aadaadhaanis yoo ilaalle aadaan aladha. Aadmalee waan jedhamu keessa gala jechuudha. Akkasuma shari'aadhaanis yeroo ilaallu shari'aadhaan uffanni akkuma namooma ta'ee namooma wal qabataa ta'e osoo jiruuti shari'aa islaamaa keessatti qullaa dhaabbachuun shari'aa keessatti faafa jechuudha. Waan aadaan ala ta'ee shari'aan islaamaa irratti haraama jedha.
كنا في شريعة إسلاما أفتا صلاة أفت ملي صلاة نكسر راين تقبل مجد أفت ملي wantoonni ulaagaan baay'ee jiru ulaagaa sana yoo hin guutiin jalbaaba wan jedhamu ulaagaa gara 7 qaba waan sana yoo hin guutiin abadan uffanni uffata islaamaa yookaan uffata jedhamu hin danda'u sababa kanaafidha Aisha radiyallahu anha dubartoota kana yeroo faarsitu rahimallahu nisaa al-muhaajiraat dubartoota warra muhaajirtoota ta'an رب رحمتها قلوا في رواية براتم رحم الله نساء الأنصار دبرتوتا أنصار توتا رب رحمتها قلوا في مالي جنان رب آية حجاب جركان وليضربن بخمرهن على جيوبهن uffata isaanii kana morma isaanii irra gadi haa uffatanii of haa dhoksanii of mul'isuu hin qabanii jedhee rabbiin quraana buusnaan warri ala jiran ayata kana gaafa dhagahanii ma waan godhan dhabanii hamma uffanni naa dhufutti laa atakhaxxaa fi macsiyaa rabbii keessa hin deemu waan rabbiin natti dallansiisu keessa ani hin deemu jettee dubartoonni rasuula rabbii yookaan sahaabonni rasuula rabbii haala kana ta'aa turan jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya tokkoffaa uffanni namoomadhas, uffanni shari'aadhas, uffanni aadaadhas. Aadaa namni safuu beeku, namni aadaa beeku qullaa hin deemu, uffatee deema. Kanaaf uffanni kabajamuun dirqama islaamummaa nurra kaa'e. Dubartiin tokko, dubartii miti dhiirriyyuu yoo qullaa salaata ibaadaan isaa irraa hin fudhatamu. Kun aadaadhaanis yeroo ilaallu aadaa aadmaleedha yaa obboleewwan keenya. Kanaaf jecha ilaalchi godhamuu qaba. Wantoota uffata irratti daangeessamu kan uffata yoo qullaa taate malee hin barattu jechuunis ta'e uffata yoo qullaa taate malee asii kunis irratti haraama jedhamee yakka uffattuun yakkamtuu taateetu isheen qullaa deemtu immoo akka waan isheen qulqulluu taate waan biraatti ilaalamu jechuun waanuma aadaan jijjiirame aadmalee wanti ta'e tokko waanuma gaarii ta'e wanti gaariin taane tokko immoo gaarii ta'e wanti gaarii ta'e gaarummaa dhabuu jechuun waan baay'ee keessumaa bara keenya bara silaa barri guddateera jedhamee namni waa hubata jedhamu keessa kun argamu baay'ee nama gaddisiisa. Wanti kun jijjiiramuun dirqamadha. Dirqamadha. Fedha qofa osoo hin ta'in dirqama muslimaa qofa miti dirqama namoomaadha. Isheen kun adda baasuu qabdi. Isa jedhu ergaa koo tahaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Matorree keenya jalqabaa akkuma dhageessannaa amma immoo matorree lammaffaatti darbina jechuudha. Matorree lammaffaa keenya immoo kan inni ta'u dubartoonni muslimaa addunyaa kana irratti bu'aa buusanii darbanii kan isaan bu'aa buusanii darbanii hijaaba uffachuun isaanii akka isaan bu'aa hin buusnee fi isaan godheeraa kan jedhudha jechuudha. Mashaayikha keenya wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله كناف إن شاء الله واني سرتي إرجان كني كيستو هدا ميديان الفات أقلتهما كيستو واقع أجر لالني وأنا كنا رتقو بيسون كني وان برباچي زادا كناف إن شاء الله واني أسرة دربو كني وان إرجا قدادة دبرتوني سلمنا كليسة دين قد مال دبر ساتراني ديني كنا كيست وجي قداد جاتران جركون uffata kan uffachaa fakkeenyaaf yoo namni tokko badirree jihaada irratti kan rakkatu kan malee deemee opereeshinii yaala gurguddaa geessaa ture dubartii muslimaati. Kanaaf dubartoonni muslimaa fi uffanni isaanii wanni adda baasu tokko illee hin jiru. Kanaaf uffata isaanii wal qabsiisee jirru kun hojii guddaa dalagan manatti waan isaan deebisee illee jiru. Garuu keessattuu wanni amma deemaa jiru kun yeroo baay'ee namni keenya gaafa yaadu akka waanii yoo uffata namni tokko hojii tokko jijjiiruu hin dandeenye waa bu'aa buusuu hin dandeenye itti fudhata yoo maalti malee yoo qullaa deeme malee. Kanaaf osoo qullaa deemuun nama qaroomse kan qaroomsu laa eenyu ture hayyuwaana ture wanni fudhaa laalaa re'ee nama qullaa deemti qaroominaafi kun. Kanaaf uumama rabbii jibilaa rabbitu irratti uume. Kanaaf wanni akkanaa osoo qaroomu ta'e horii qullaa deemtutu qaroo malee namni qullaa deemee hin qaroomu. Kanaaf sila wanni irratti ka'uu ture waan uffadhe isa uffatte baasii miti isa uffanne akkamitti uffachiisuu qabna. Dubartoota qullaa deeman
isa silaa har'a namni kan kabajaa qabu nama kam jennaan nama qullaa deemu kabajaa qaba garuu akka seera rabbiittoo akka seera namummaatti yoo deemu eenyu kabajamuu qaba nama uffatee deemutu kabajamuu qaba. Kanaaf inshallah wanni kun duubatti waan nama deebise tokko illee hin qabu. Kanaaf inshallah namni kamuu itti yaaduu qaba jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nashkuru galatoonfannaa Hudaa Miidiyaa kan wanta amma yeroo ammaa kana keessa kan deemaa jiru bakka yuunivarsiitii adda addaatti mana barumsaa adda addaa keessatti uffati hin uffatamin mana barumsaa keessatti jechuudhaan wal qabatee kan amma irraa haasa'u gaanii hal dubartooti kun uffata uffachuu dhiisuudhaan miidhaa buusanii argamsaniiru yookaan immoo qullaa ta'uudhaan waa buusaniiru jechuu kan ta'e uffanni fitraadha. Nu akka muslimaatti ibaadaadha aadaa bichaa miti utuma aadaan akkuma jirutti ta'ee uffata uffachuun ibaadaadha nuuf jechaadha. Dhiirris dubartiidhaafis shari'aan keenya daangessee akka isaan itti uffatan kaa'ee jira. Yeroo salaata keessaa salaata alattis kun immoo aqliin nagaa akka rabbii uumetti jiru kana kan fudhatudha jechuudha. Yoo aqlii jijjiiramee boora'e yoo ta'e malee aqliin akka rabbiin uume qulqulluus akka rabbii uume sanatti kan hin jijjiirin waan sheexanni namaaf sheexanni iblisiidha kan hin jijjiirin yoo ta'e kan fudhatu kan itti gammadu jecha yeroo namni kun uffatu. Kanaaf ummati dubartooti muslimaa duniyaa keessatti seenaa keessatti akkuma beekamu uffatuma isaanii kan uffatanii of sataranii haala gaariidhaan ummata kaddamaa turan jechaadha. Hawaasa keessa ba'anii hawaasa bakka wal'aansaa akka ammaatti hospitaala kan jedhamu kanatti akka akkasii kanatti haala yeroo sanaatti jechuudha deemanii kaddamaa turan tajaajilaa turan jechaadha. Biraa namni isaan hin hambifne jechaadha. Uffata sana uffachuun gola keessatti isaan hidhee yookaan mana keessaan hidhee hojiirraa isaan hin daangessine balli isaan iyyuu haala mijeesseefi jechuudha. Kanaaf yoo kana ilaallee jenne uffati sun isaan sattara isaan hojiirratti isaan kabachiisa kabaja kennaaf malee waan isaan hir'isu hin jiru jechuudha. Yaadi kanii yoo qullaa ta'anitti irra kabajamaa yoo akkas jedhamee kan jedhu kuni kan aqliin nama nagaayyuu hin fudhatu jechuudha. Kana maali fakkeenyaaf amma hin yaadanna seenaa keessatti dubartii saabiyaatiin tokko gaggabduutti dhufa. Gaggabduutti dhufa xeera nabii bira dhattee sallallahu alaihi wasallam yaa nabii Allah du'aayinaa kadhaa akka rabbi irraa namaaru dhukkuba kanarraa jetteennaan yoo barbaadde siin kadhaa yookaan immoo obsitee jettee ajiriitti argattaa dhagaani gaa yaa nabii Allaatti akka yeroon kufu sana akka awraan koo hin namin agarre kanaa kadhadhu jettee jechaadha. Akka kanatti nami aqlii saliimii qabu nami aqlii nagaa qabu yeroo dhukkubaatii yeroo sammuun namaa hin jirrellee ilaalaa dubartii kana fageessee ilaalteeti jechuudha. Yeroo sanallee akka inni qullaa hin taane naa kadhu yaa nabii Allaa jettee jechaadha. Kanaaf uffatii kana uffatanii waan nama daangessu hin jiru barsiisuudhaan barachuudhaan nama tajaajiluudhaan bakka hawaasa hunda keessatti jechuudha. Kanaaf warri lakki kun hin daangessaa kun hin hidhaa hojiirraa hidhaa hin daangessa warri jedhan kun warra barumsaanis yookaan immoo aadaa ergaa biraa kan qabu kan ittiin hawaasa keenya balleessuuf yoo ta'e malee waan tokko seenaa keessatti seenaa afaan adda addaatiin dubbisamee bira ga'uu danda'ama. Baliitti cimsa malee waan daangessu hin qabu jechuudha. Amma inni qullaa ta'uun kun immoo qullaa ta'uun salphina jechaadha. Kun salphina hayyawaa horii ta'uudha jechaadha. Horii ta'uu beeyladoota ta'uu nama agarsiisa jechaadha. Kanaaf nuuf uffannaan uffatii dhiiraafis dubartiifis ibaadaadha jechaadha. Ibaadaadha. Yoo akka sanatti uffatame ajiriitti arganna. Yoo immoo sana immoo daangessine immoo itti qaxxaamnaa jechaadha. Kanaaf akka kanatti ummatii keenya akka kanatti hubannee akka kanatti illee yeroo uffannullee dhiirris dubartiinis ibaadaa jechuun niyyaa bira buufnee akkasittiin ibaadatti arganna. Warri immoo lakkii kun akkasiti jedhu sun immoo kanallee baruu qabu. Mirgi namummaayyuu namuma ta'uudhaaf iyyuu uffata uffachuu qaba. Beeyladoota irraa adda ta'uu qaba. Gabaabaatti kanan jedhanii kanaaf akka kuni mana barumsaa irraa ijoollee keenya akka hin daangessine akkuma warri kanaan duraa kana sababa godhatanitti mana barumsaa keenya irraa yuunivarsiitii irraa ijoollee akka booddatti deebitu akka gadadamnu akka ergaa bisaanii bakka hangaata akka waan goone sana akka sababa hin taanee fi uffata uffannee bareennee ijoolleen keenya shamarraniis dubartootis dhiirris akka baratan kabajamanii akka kana jedhaanii gabaabaatti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دران درسا هدى ميديا كنا وان كان حالا نمجيسي أكنو ترتي حاسوم حالا أما كي جرتوف بكنا تولت نقابو ساتي في غلطو ما سانين جنة أكسم اسمو مشايكوني كي يستر كماني فنا إسلاما دبرتو إسلاما مالك فكاتو نيف ساتنيف غلطو ما سانين جنة dubartoonni islaamaa yoo uffannaa shari'aa uffatan uffannaa seerri islaamaa eeyyamtu uffatan barnoota yookaan hojii adda addaa keessatti gufuun ta'a jedhan addunyaa kanarratti dubartoota bebbeekamoo hedduutu jira jechuudha. Yuunivarsiitii amma addunyaan kun itti barataa jiru kan jalqaba hundeessite dubartiidha biyya Morookoo keessatti jechuudha. Faaximaa Alii namni jedhamtu kun jechuudha. Akkasumas immoo Instituutii barnootaa Afgaanistaan keessatti Sakiinaa Yaaqubaa kan jedhamtu barnoonni maal akka fakkaatu egereen borii maal akka fakkaatu ka dursitee irratti yaadde dubartootuma jechuudha. Uffannaan kun hin daangessine jechuudha. Yoo gara biyya keenyaatti dhufnes yeroo ammaa kana dubartoonni hojii gurguddaa hojjetaa jiran jiru jechuudha. Waan biraa yoo dhiifne ka ummata Islaamaaf Kiristaanaa addan qoodiin baabul khayri jettee obboleettii keenya kan isheen bantee jirtu uffannaa islaamaa uffattee maqaa islaamaa uffattee kan isheen uummata ishee tajaajilaa jirtu jechuudha. Kanaaf barnoonni uffannaa islaamaa hin simatu ka jedhu seera biyyattii keessallee hin jiru jechuudha. Seera biyyattii keessatti namni kamiyyuu biyya waliin qabu keessatti seera isaa eeggatee kan nama biraa kabajee kaasaas kabajamee fi jiraachuudha malee barattoonni dubaraa keenya barattoonni shamarranii keenya lakki bifa kanaan hin baratanii kun sirrii miti ka jedhu kun ilaalamuuti qaba jechuudha. Kun adeemsaallee miti. Kanaaf nuti illee waan kana dura dhaabbannee waan sirratuu qabu sirreessinee gara fuulduraatiifis egeree boriillee niqaaba isaa uffatan jilbaaba isaa uffatan waan shari'aa islaamaa jettu kamirratti uffatanii akka isaan barachuu danda'an seera biyya keenyaa kan eeyyamtu jechuudha. Tokkoof haadha taatee kabiraaf immoo alagaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kana irratti ciminaan yoo hojjetame wanni amma odeeffamaa jiru wanni barattoota keenya irratti ka biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti gahaa jiru ka gara kibbaa isaa fudhannu ka gara Oromiyaa isaa fudhannu kamiyyuu haa fudhannu yoo waliin ta'an gaaffiin keenya nu deebi'a. Kanas immoo sirriitti wanni uffatamuuf akkuma sila dubbatamee darbe amantaat ajajeeti malee faashina wayiif akka hin taane sirriitti uffatamutti irra qaba jechuudha. Waan kun amantaatu ajaje namni immoo amantaa isaa kana erga ibaadaa jedhee fudhateeti wanta amantaan sun ajaje jechuun dirqama isaati. Kanaaf jecha barnoota irraallee ugguramuuti hin qabanii barnoota isaanii addaan kutuu hin qabanii. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu waan kana dafee akka nu sirreessullee ni gaafannaa isin jedha. Anas irratti dhaabbadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Addunyaa kana keessatti dubartoonni islaamaa yookaan dubartoonni heera uumamaa isaanii kabajanii heera amantaa isaanii kabajanii deeman kamiin isaaniiyyuu addunyaadhaaf bu'aa guddaa lafa kaa'anii darban. Bu'aa hin lakkaa'amne lafa kaa'anii darban. Har'a miidhaan dubartootarra gahaa jiru sarbi mirga dubartootaa addunyaa keessatti babal'ataa jiru warra maqaa mirga dubartootaatiin falmina jedhuun yeroo achi as dhufee keessattuu mirga dubartootaa eegna jecha asii immoo mirga dubartootaa eenyummaa ishee akka isheen hin kabajan amantaa ishee akka isheen hin kabajanneef hamma hijaaba irraa mulquu yookaan uffannaa rabbi ittiin kabaje irraa mulquutti deemu warruma haasa'u sanaaf haasa'u isaanii mirga dubartootaa osoo hin taane حرية المرأة وسوهنتان حرية الوصول إلى المرأة يوكا دوبرتوتاتي أكامتين اتغيني مرغا بربانو أكا بربانو إسانغونا يادجت ويفكاتا قبتما وانتسار راوتا جرانيس كانو addunyaa kana keessatti yoo fudhanne ilaalle dubartoonni islaamaa wanti isaan addunyaadhaaf buusanii deeman yuunivarsiitii har'a isaan dubartoota keenya irraa dhorkaa jiran yuunivarsiitii dubartoonni keenya akka isheen keessatti hin baranne dhorkamaa jiru kan yuunivarsiitii godhee gadi dhaabeef dubartoota islaamaati.
yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiin addunyaa kanaa yuunivarsiitiin Qarwiin magaalaa Morookoo keessaa magaalaa Faas jedhamu keessatti yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiin dhaabate dubartii islaamaa ka hijaaba uffattu ka eenyummaa ishee beektu kan amantaa ishee kabajuun dhaabbatee har'a addunyaan waan yuunivarsiitii jedhamu kana irraa fudhatee addunyaa ittiin fayyadamaa jira. Faallaa ta'ee galatoomaa kan jedhamu qabu dubartoonni keenya har'a mana barnootaa sadarkaa gadaanaas ta'e olaanaa irraa dhorkamuutti jiru sababa hijaabaatiin. Dabalataa amantaa namni qabu tokko har'a addunyaa keessa namni amantaa qabu tokko ka qullaa deemittiin jedhu hin jiru. Amantaan kam uffannaatti ajaja? Amantaan kam dubartiin tokko mataa ishee haguuggattee uffata qaama ishee guutu haguuggattee akka deemtutti amantaan kamiyyuu kan inni ajaju. Warra amantaa isaanii jala deemuu hin barbaanne yookaan qajeelfama amantaa isaanii faallessetu akka atis qajeelfama amantaa kee faallessituuf seera adda addaa bocaa bula. Wadduu law takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a jedha. Akkuma ofii kafaranii fincilanii daangaa rabbii cabsan ofiis akkati cabsitu barbaadu jedha rabbiin mistara isaanii kanaan dura dubbatee waan jiru. Walumaa gala dubartiin naamusa ishee eeggattee heera uumamaa ishee heera amantaa ishee eeggattee deemtu addunyaa kanaaf bu'aadha. Hawaasaaf bu'aadha. Beeladaaf illee bu'aadha ilma namaa bira darbee. Kanaaf namni kam warri hijaaba hin uffanne iyyuu amantaa keessanitti deebi'aati amantaadha jettanii jala deemtan hordoftan sana deebi'aati qajeelfama uffannaa amantaan keessanii maal akka fakkaatu qoradhaatii ofii keessanii akkasiin uffattan asirraa waamicha isiniif goona. Har'a inni silaa kabajamuu qabu tuffatamaa kan immoo qaroomina jedhee qaroominaan of waamaa sadarkaa hayawaanummaatti gadi deebi'ee akka beeladaatti qullaa deemu akka qaroominaatti ilaalamaa inni namummaa isaa qabatee uffata amantaa isaa aadaa isaa qabatee deemu immoo akka qaama biraatti yookaan akka shororkeessaa yookaan akka nama booddeetti afaa wayitti ilaalamuun fafadha. Kanaafuu namni kamiyyuu dubartii taatee akka isheen uffannaa guutuu uffattee deemtu dhaamsa asirraa dabarsina. Xumurra irratti rabbiin uffata wanta jedhamu quraana keessatti waa afuriin dubbate. Uffanni afur keessaa uffata tokko duwwaadha. Uffanni adabbiidhaaf dhufe. Tokko akkuma sila kaafamee ture mana keessaa uffata isa nuti uffannee deemnu kanadha. Isa rabbiin ilma namaa kana ittiin faayee beeladarraa adda baasedha. uffatamu kana inni lammaffaa uffata sodaa rabbiiti. Walibaasu taqwa dhalika khayrun. Uffata sodaa rabbiiti. Sodaa rabbii uffatee deemuu qaba namni tokko. Namni tokko yoo rabbiin sodaate nama miidhu, ollaa isaa miidhu, hayawaana miidhu, uumama miidhu hundaa wajjinuu nagaa ta'a. Uffata sodaallee uffatee deemuu qaba namni tokko. Inni sadaffaan haadha warraadhaan illee uffata keessanii jedhe rabbiin. Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. Isinillee isaan dubartoota keessaniif uffatadha. Dubartoonni keessanillee isiniif uffatadha. Qaama tokko wal kabajanii wal qixxummaallee as keessatti kan shari'aan. Akkuma dhiirri uffata dubartootaa ta'e dubartoonni illee uffata dhiiraati jedheeti kan rabbiin quraana keessatti waamu. Inni arfaffaan isa adabbiidhaaf namatti dhufudha. Warra seera isaa cabse uffannaadhaan haa ta'u maaliin haa ta'u warra seera rabbii cabse rabbiin isaan gaafa adabu walibaasal juuci uffata beelaa itti uwwisaa jedhe. Uffata deegaa itti uwwisaa jira rabbiin. Uffanni deegaa adabbiidhaaf dhufa. Uffatoonni sadan warri duraan darban uffatoota kabajamaa shari'aan islaamaa irratti kabajudha. Kanaaf hundi keenyayyuu dubartoonni akka isaan uffata uffatan irratti kakaasuun warra uffannillee akka isaan uffataniif affeeruun barbaachisaadha. Kana yeroo jedhaa jirru kadhachaa jirra osoo hin taane kun eenyummaa keenyadha. Kabajamuu qabaa, tuqamuu hin qabudha. Akka dubartoota islaamaattis yookaan akka nama islaamaa tokkottis kan haasa'aa jirru. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Qabxii wal marii keenyaa kan sadaffaa ta'e immoo yeroo wanta akkasii mudatu hawaasni muslimaa hawaasni bal'aanii maal gochuu qabaa kan jedhu ammas isaanumarraati kan dhageenyu ta'a jechuudha. Maree keenya miidiyaa Hudaan haala kanaan nu mariisisu ammas irra deebinee baay'ee galatoomaa rabbi isin irraa haa jaallatu rabbi sadarkaa guddaa irra isin haa geessisu jechaa wanta akkasii gaafa ta'u maal ta'uu qabaa
namni tokko muslimas ta'ee muslima yoo ta'uu baates maal ta'uu qaba ga'umsa akkamiitu irraa eegama waan jedhurraa inni tokkoffaa ga'umsaa wanti beekuu qabnu uffata jechuun amantaadhas amantaa ofiis waan ibsu tahaa namummaa ofiis waan ibsus tahaa aadaa ofiis waan ibsus tahaa waa hunda waan ibsu eega ta'uunsaa adda baramee laki qullaa deemtu malee wanti jedhamu tokkoffaa wanti namarraa eegamu nama hundarraa kan eegamu dirqama isaa baahachuudha. Dirqamni isaa maaliif uffachuun hin barbaachisne maaliif hin uffatinaa jedhame kan jedhu kana adda baafachuudhaan insha Allah bifa qaamni dhimmi isaa ilaallatu miira keessa osoo hin galiin qaama dhimmi isaa ilaallatu kana yoo hin hubannes ta'e hubachiisee yoo hubateera beekaa hammeenyaaf godhas yoo ta'e qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama olaanaatti dabarfachuun gaarii tahaa. Yoo kana hin ta'in garuu maaltu na laallataa yoo ta'e haa barattuuf ijoolleen keenya akka saataatuuf yoo kan godhamu ta'e balaa nutti fida jechuudha. Kanaaf dhagaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamma bi'amri almuslimiina falaysa minnaa jedhan. Namni waa'ee muslimaa isa yaachifne jedhan. Namni waa'een islaamummaa nan laallatu jedhee fuula isaa irraa dabsatu nurraa miti jedhan nabiyyiin rabbii sallallahu alaihi wasallam. Nurraa miti jedhan. Kanaaf namni tokko laallatee fakkeenyaaf sa'atii dhorka naannoo garii irratti waan nama gaddisiisu ijoolleen tokko barumsa irraa dhorkamanii sababa hijaabamaa uffattaadhaan waggaa lammaffaa kan gahaa jirantu jiru jedhan. Asii inni kaan immoo maaltu nagalcheedhaan taa'amaa jira. Kas ta'a taanaan islaamummaan keenya akkas miti. Kanaaf rasuul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu kal-udwi al-waahid jedhan. Namni mu'mina ta'e tokko akka qaama tokkoodha jedhan. akka qaama tokkoodha. Idha ishtakaa minhu cuduun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxummaa. Yoo qaamni tokko irraa dhukkubsate qaamni inni kaan waliin laalata jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Waliin laalachuuf waliif laalachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Maaliif kun dirqama islaamummaa? Keessoonsaa haqiqaa dubbachuuf keessoonsaa waa'ee gaafa waa'een uffataa dubbannu waa'ee sekulaarizimii waa'ee maalii nutti himama jechuudha. Waan garaagaraa irratti garuu mana barumsaa keessatti waa hedduutu gaggeeffama. Kun keessoonsaa dhiibbaa amantaa ta'uunis beekamaadha. Qaamni mootummaas kana nuu beekee fala kana itti kennuun fala kana yeroo yerootti isa kakaafamee ajandaa muslimaaf kennamu akka hin taaneef yeroo yerootti ajandaa ta'e akka hin kaanee fi waan jala mura ta'e tokko nuu kennamuun dirqama. Namni muslimaa tokkos immoo ijoollee isaa haalli inni itti tarbiyaa godhachuu qabu. Ijoolleen muslimaa hijaaba koo malee hin baradhuan. Nan baradhas hijaaba koos nan uffadha warri jedhan warra tarbiyaa tolan. Har'a ijoollee keenya hijaaba jaallachiifne uffata islaamummaa jaallachiifne islaamummaa qofa miti uffatuma jaallachiisuun namoommaa ishii of barsiisuudha waan ta'eef kana gochuun maatiirraas dirqamadha. Maatii dhiibbaan ijoollee irratti gaggeeffamaa jiru akka maatiittis warri aangoo qabus akkasumas warri barsiisotas akkasuma hawaasni addunyaarra jiru kun hundinuu waan kana ilaalee hamma gaafa furmaan itti kennamutti waan kana hordofee kallattii itti kennisiisuu fi dhiibbaa mataasaa geessisuun dirqama nama rabbitti amaneeti. Kanaaf callisee ilaaluu hin qabu jechuutu ergaa koo taha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Egaa dubbiin keenya gara dhumaatti dhufaa jira. Sagantaan keenyas mata duree lama gurguddaa irratti mashaayikoonni keenyas hayyoonni keenyas barsiisonni kaampaasii kata'anis sagantaan kun hayyoota karaa ilmiitiinis ta'e karaa adda addaatiin walitti qabamtee hayyootaan guutamtee gaggeeffamaa jirti. Alaa kulli haal sagantaan gara dhumaatti darbuun dura ijoollee yookaan immoo warra hudaa miidiyaas rabbiin sinaa galatoonfatu ajandaa bareedaa irratti waan dhimma islaaminaa siyyaachisee jennaan dhimma kana qopheessitanii sagantaa kana akkatti bareechitanii waan kana irratti akka namni haasaa ta'u taasiftanii rabbi sinaa galatoonfatu jazaan keessa rabbi biraa ta'u jecha ummanni islaamaa wantoonni akkasii gaafa mudatu akkam ta'uu qaba waan jedhu irratti an akka nama tokkotti wantan kaasu waa lama. Tokkoffaan islaamni waa hundumaa keessatti edda muslima ta'ee seera islaaminaatiin bula. Wanni kam gaafa isa mudatu gara seera islaaminaatti deebi'ee of madaala. Wanta isa mudate sana hundumaa seera islaaminaatiin hiikkatee bira darba. Wantoonni akkasii gaafa mudatan shari'aan islaamaa maal jetti maal akeektii ulamaan islaamaa irra jiran maalirratti nu kaa'u jechuun gara beektotaa deebi'ee gaafatee furmaata itti godhaa deema.
wanni kamuu gaafa seera shari'aa islaamaatiin wal dhabu muslimni waan sana dhiisa malee seera islaamaa hin dhiisu. Seera shari'aa islaamaa kanaa wantoota sana ajjeesee biree darba. Kanaaf akkuma seerri shari'aa islaamaa nu kaa'utti akkuma islaaminaa nu ajajutti dubartiis ta'e dhiirri wanta rakkoo kam ta'uyyuu furachuu qaban jedha. Inni lammaffaa akkuma islaama jechuun muslima jechuun hayyuu namaadha, nama waa hubatu, nama waa addaan baafatu. Akkuma sifa kaleessa saxaabota rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam argamaa turetti wanta kam hubannaan keessa darbuudha. Gaafa hubannaa jennu wanna sana sadarkaa irratti madaalamuu qabutti madaalee, bakka itti madaalamuu qabutti madaalee maal akka hojjechuuf qabuuf deemuudha. Rakkoo warroonni uuman yeroo ammaa kana biyya kam keessattuu waan amantaa wal qabatee namoonni rakkoo uuman namoota dhimma dhuunfaaf deeman, namoota gahee biyyaa keessatti hin qabnedha. Kanaaf namoota bakka hin buunedha. Waan rakkoon namoonni bakka hin buune uumaniif jecha namoonni bakka ummataa bu'e waan sana ummata namoota bakka ummataa bu'etti dhiyeeffatee furmaata itti kennuu yaaluudha. Warri ummata kana bakka bu'es dhimmi kun akka isa laallatu hubatee dhimma kana irratti furmaata itti kennuudhaaf hojii manaa yoo godhataa hin deemin rakkoon uumamuu bal'aa ta'uu waan danda'uuf nuti ummata islaamaa amantaa islaaminaa dhabnee jiraachuus hin dandeenyu. Islaaminaa mulqannees barachuu hin dandeenyu. Kana hubatanii furmaata itti akka nu kennan ergaa koo dhumarratti dhaama. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Yaada kana ulamoota, imaamoota, hayyoota wajjin marii kana gaggeessaa turre waa sadii irratti. Kanaaf kan jennu gaani waa'ee dhumaa kana irratti keessumaa attamitti yoo waan akkasii kun argame yoo hin uffatin jechuun egaa akkuma silaa kaka'ee ture hunda keenya irraa kan ka'ee ture uffanni islaama biratti diiniidha, amantiidha jechuudha. Garaagara cituu hin danda'u. Kanaaf attamitti filmaata godha jedhame tokkoffaa akka barumsaatiin namni hundumtuun itti dhimmee akkuma rasuulli jedhan alayhi salaam hundi keessaniyyuu itti gaafatamummaa qabdu, hundi keessan immoo waan itti gaafatamtan irraa hin gaafatamtu jedhan kullakum raa'ii kullakum mas'uulun raa'iyatii jedhan rasuulli alayhi salaam. Kanaaf namni hundumtuun gahee isaa bahuu qaba kana irratti jechuudha. Kun diiniidha, amantiidha waan ta'eef amantiin immoo namni tokko amantii koo jedhee rabbitu nu buuse samaa irra gadi buuse. Amantiin islaamaa kun immoo waan nuuf gaarii ta'u namaafis beeyladootaafis mukaafis dhagaafiyyuu hundaafiyyuu waan ta'u nu dabarsee jira. Rabbiin nu uume jechuudha. San nu beekachaadha. Duniyaa kanarratti akkatti jiraannu hunda isaa achi keessatti nuuf fixachaadha. Gaafa duunus akka maal akka ta'an hunda isaa nu guutuudha. Diiniin keenya waan guutuu qaba, hir'ina hin qabu jechuudha. Yoo nu barumsa keenyaan hir'anne malee kanaafiyyuu kabajamuu qaba. Kuni kabajamee haala barbaachisuun bakka barbaachisutti himamee haala barumsaatiin warri kana ilaalchisu seeraan haala barbaachisuun murteen ta'uu qaba malee ati uffata kee lafa kaa'ii baradhu jechuun amantii makee dhiisiitii jechuudha. Kun immoo waan hin danda'amnedha jechuudha. Kun waan hin danda'amne jechuudha. Kanaaf rabbiin hundayyuu warra hubachiisee warra hubatee namas hubachiisee islaamummaadhaan jiraatee hamma jiraatee haqqi irratti jiraatee islaamummaadhaan immoo duniyaa kanarraa deemu rabbiin waa taasisu. Rabbiin immoo gufaatii biyya keenyallee kanaan sababa rabbiin taasisanii rabbi biyya nagaa taasisu. Warrallee immoo haala dhuunfaas ta'u maal ta'u kanaan ittiin immoo nu jeequllee rabbiin isaan haa hubachiisu yookaan hubannoo hin qaban yoo ta'e kan immoo utuma hubatoo beekaa kan ta'e immoo rabbi isaanii fi aqlii isaanii habanuuf jenna. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagantaan keenya akkuma daawwachaa turtanidha jechuudha. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.